Waaqayyo akeeka sii qaba. Maal jedhu baran macaafa qulqulluurraan dubbisaa. Macaafa raajii Isaayyaas 31 lakkoofsa 17 akkasedha. Ati si'achi abdii qabda. Ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u. Kanana Waaqayyootu dubbatee jedha. Kutaan amma dubbadhe keessatti yeroo Israa'eloonni boojii Baabiloon jiran keessaa abdii dhibe. Maaliif jarri kun abdii dhaban yookaas abdii kutatan yoo jettan amma kiristaanota bara keenyaa duwwaatti lolli baay'ate miti. Sababa nuyi bara dhumaarra jirru duwwaaf lolli gara keenyatti fiiga miti. Israa'eloonni dhalootuma uumama isaanii kaasanii lola qabu. Maaliif yoo jettan kakuu qabu waan ta'eef hidda biraa waan ta'eef. Amma lola Israa'el irra ture kanaa waan xiqqoon ibsuu hin dandeenyu. Maaliif Abrahaam akka mucaa dhabe beektu? Maaf mucaa dhabe? Abrahaamoo nama kajeelaa nama Waaqayyo yaadarraa qabuudha. Maaf garuu gadameessi Saaraa cufaa ture beektu? Gadameessa Saaraa keessaa Isiyaaq yeroo ba'u Isiyaaq keessaa hidda sana hundumaa keessaa eenyu dhufee dhalata ture beektu? Yesuustu dhalata. Seexanni kana hundaayyuu kaalkuleeshinii isaa waan beekuuf Saaraa abdii mucaa dhowwate. Saaraan akka isheen mucaan arganneef lolatti bane. Isaan duwwaa miti. Isiyaaq haadha manaasaa gaafa fuudhu mucaa dhabe. Yaaqoobis hin dhufee mucaa dhabe. Inni Raaheliin fuudhee hin dhabe dhabduudha. Lola itti baay'ata. Lolli yeroo tokko waan isin dhaga'uun barbaanne isinitti hima. Nama jabaatti lola baay'ata. Nama kakuu qabutti lola baay'ata. Dhukkubatutti baay'ata. Yeroo tokko namoota jajjaboo macaafa kana keessa argitan rakkinatu itti baay'ata. Horteen Abrahaam guutuutti Waaqayyo akeeka guddaarraa qaba. Indaa'oon Abrahaamii Waaqayyo siif jedheen biyya lafaa eebbisee jedhe. Garuu Abrahaam waggaa 25 gurraaf ija gidduu deeme. Maal jechuun? Waggaa 75tti kakuu dhaga'ee dhibbatti mucaa argate. Garaagarummaan kana gidduu meeqa? Gurraaf ija gidduu amma kana ture. Sin gargaaraa dhaga'e amma kana. Yeroo tokko gaafatii dhalattuu jalqabee lolli sitti baay'ata. Maaliif yoo jettan nama jabaa ta'uu kee argisiise. Seexanni nama koshkosheetti lolan qabu. Maaliif yoo jettan kan isaati durumayyuu. Seexanni nama joonjoftu mandiraa lolutti abjuus hin qabu mul'atas hin qabu. Abrahaam faanituu qabsoo keessa kanatu turanii Waaqayyo garuu akeeka isaa xumuratti galmaan ga'e. Isiyaaq hin dhalatee Isiyaaq irraa dhalootitti fufe. Waa isinitti himuun barbaade. Yeroo tokko nama jireenyi isaa hawqatu afurdatu itti bareedee jedhee ilaa kun jettu sin. Waaqayyo duukaa jira bakka namichi kun ijjetu. Nama xinnoo gad jireen lolli itti baay'atu mana isaa keessa rakkinni itti baay'atu immoo buu Waaqayyo seen beeku jettu. Ergaan sii fide garuu. Yeroo tokko nama Waaqayyo yaada guddaarraa qabu lola isaatu baay'ata. Lola itti baay'ata. Mee iddoo hundumaadhaa kiristaanonni keenya miidiyaan hordoftaa jirtan na dhaggeeffadhaa. Kiristaanonni keenya baay'een maaf lolamnaa jettu. Kanaaf Israa'eloonni yeroo lafa nama dubbise kana sirriitti na dhaggeeffata. Qabamanii cubbuu godhanii yakka godhanii Waaqayyo irraa galagalanii Baabiloonitti booji'aman. Gaafa booji'aman waggaa 70 achi ta'an. Waggaa 70 bara kana ergi lakkaanii booddee Waaqayyo Ermiyaasin itti ergee isin ammayyuu abdii qabdu akeekan sinii qabaa jedheen. Mee waan tokko sin itti dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko haalli kee jiruun kee ol hin fakkaatu. Amma lolatu sitti baay'ata. Waaqayyoon wajjin jiraachuu makiinaadhaan beekna minni. Lolli nutti ka'uudhaan beekna mallattoon kiristaanotaa lola. Yesuus Kiristoos waa'ee bartootaan akka jedhe anaaf jedhanii biyya lafaa irratti isin jibbuu jedhe. Amma akeeki Waaqayyoo kun akka jiru hin barre Israa'el. Bakka biyya Baabiloonitti garba ta'anii irraadhaan lammaffadhaanii daakuu daanneema jiraanna abdiin hin jiruudhaan. Waaqayyo sagalee itti fide akka Ermiyaasiin dhaqii saba kanatti ergaa dubbadhu. An akeekan sinii qaba. Yaadan sinii qaba. Yaadni koo ammayyuu waa'ee keessaniif abdii jira jedheen. Namoonni jechuun abdiin keessan shekeraa'u. Halkan lolli isinitti baay'atu. Dura keessan ilaaltanii fuuldurri keessan dukkana kan argitan akkasiniin jedhee gooftaan Yesuus. Ati inni fuula koo dura teessu kun akeeka guddaa akeeka bal'aansii qaba jedhe Waaqayyo. Harka kee ol kaasii Waaqayyo akeeka naa qabaa jedhe. Saba kanaaf eenyuyyuu akeekan qabu. Maaliif jedhaa? Dargaggoonni isaanii waraana hiikkatanii dallaa Baabiloon keessa taa'u. Dargaggoonni isaanii silaa loluu hin danda'u turanii. Meeshaa irraa hiikee Baabiloontu dhaggeeffadhaa. Akkuma kana beektonni isaanii Baabiloon keessaa dhoqqee dhiitu. Jara kakuu qaban kana. Waaqayyo Ermiyaasin itti ergee ijoollee koo jedhee Waaqayyo. Ammayyuu waa'ee keessaniif abdii jira. Maal jechuudha? Abdichi maal?
waan dhaggeeffadhaa. Abdichi isa durbee Maariyaam deessee ganaa Yesuus dhufee durbee Maariyaam keessaan bahee hidda isaanii keessaa addunyaan bitamutti hime. Waan sitti hima ganama kana ergaan sii qaba. Ati meena duukaa jedha abbaan qaba jedha. Wabiin kee barumsa kees miti beekumsa kees miti ati abbaa qabda. Ani xinnoo ta'uu kee yoon si beekeyyuu nama muraasa ta'uu kee yoon si beekeyyuu inni dhiigaan gatii kaffalee abbaa sii ta'eera. Akeekan sinii qabaa jedheen. Akeeki Waaqayyoo akeeka guddaadha. Akeeki Waaqayyoo si yaadachuu barbaannaani. Waaqayyoo si gargaaruu barbaannaani. Waaqayyoo si fayyisuu barbaannaani. Dhaggeeffadhu. Yeroo tokkitti utuu lafi kun hin tocho'in utuu gaarri hin siqin jecha tokkitti sitti dubbatee lafaa si kaasa. Dubartiin tokko akkuma warra kaanii ejjite bakka gabaabaatti hin ejjite. Warratti hamtu gooteen ragaatti funaanteetu abbaa manaa gubboo fudhattee gadhiifteetu isa wajjin ciise. Isa wajjin ciise gadhiisanii maal isaaniiti beektu inni eessuma isaanii durbii isaaniiti. Isattiin sun firan qabdu dhagaa guuranitti dhufan. Eessatti geessina na Yesuus itti nufa faradu ati jalqaba rukuttaa miilla seen cabsaa garaa seen cabsannaani naa ilaalta. Abbaan akeeka qabuuf suni fiddaniittu jedheen dhiibdanii fiddanii ennaa dubartittiin ol hin jenne gajjette. Maaliif ejji sulumaa qaanii abaarsas. Ennaan Yesuus duukaama dubartittiin gajjette duukaa gajjedhennis waaqa gajjechuu hin dandeenya waaqa qawween gajjechisisuu hin dandeenya. Dubartittii furuudhaaf inni duukaa gajjedhe quba harka isaatiitiin namni cubbuun qabne dubartittii kana jalqaba rukutannaan barreeffamni Yesuus awwaara irratti barreesse diinota dubartittii ofirra naannesse. Diila taaboo arramoo macaafarra jira kunoo ati illee nageenye barreeffamni Yesuus awwaara daakamtuu irratti barreesse. Diina dubartittii warra dhagaa baatanitti si kansan hunduma isheeyyuu ofirra naannesse ergaan sii qaba. Kiisii keetii birriina dhibu. Inni cabsee karaa banu alana si dura ba'a. Meeyya akeeka naa qaba jedha. Siisa dhukkubu kanaaf Waaqayyo amma dubartittiidhaan akkeedhe Yesuus. Intaaloo jedheen Yesuus gaafa Yesuus duwwaa biratti argitu kanaaf cubbuu keenyatti mannaaf boqoosee ol qabatteetu abeettetteen beerra warri si hadheessan jennaan hin jiranii. Warri dhagaadhaan si rukutu kaan eessa dhaqan hin jiranii. Waa sitti mu cubbuun jajjabeessa minaan. Namumati seen obbukkeetti tuffattu kana Waaqayyo akeeka qaba. Meeyya Waaqayyo akeeka guddaa qaba jedha. Israa'eloonni gaan gudii argan yoo yeroo gadi ba'an cufaa dallaa Baabilooniin argu. Yeroo akka deebi'an Baabiloon akka isaan waatti walitti nammanii dheedu. Lolli kun reefuu jalqabe zayinaa. Yoo karaa hundumaa sitti cufameeyyuu sagalee tokkittiidhaan sirraa bana Waaqayyo. Karaan ittiin akeeka Waaqayyootti hidhannu karaa kam tokkodha barreeffadhaa. Ruut boqonnaa tokko lakkoofsa 10 sinitti geessa. Akeeka Waaqayyootti dhufuun barbaadda. Mee barruu keessa qabadhu waan irra sii buusa. Hararraa jalqabee biyya lafaa si jibbiisee gara kallattii Waaqa si oofeera. Attamitti gara akeeka Waaqayyoo nuu qabuutti hidhannaa tokko jennee haasaa humna nama buusu. Jecha humna nama buusu mandara keessaa hollaadha namatti qabu bira darbi. Ruut tokko 16. Maal? Ruut garuu si duukaa dhaquu dhiisee akkan deebi'uufi cimsitee itti naa hin oofin lafa ati dhaqxu anis nan dhaqaa lafa ati jiraattu anis nan jiraadhaa. Ingaa amma waan tokkoon isinitti hima Waaqayyo gurbaan na dura taa'u kanaaf akeeka guddaa qaba. Maal goonii achi deemne yoo ta'e warra haasaa mandaraatiin humna si buusan teessee hin dhaggeeffatin. Maaliif yoo jette Naa'omiin isinitti argisiise. Naa'om abbaan manaasee Elimelek jedhama. Guyyaa tokko Israa'el gaafa beela'an biyya biraa biyya ormaatti baqatte. Biyyi sun Mo'aab jedhama. Eewna dhagaa. Beela baqatanii gaafa deeman abbaan manaan ishee irraa du'e ijoolleen ishee lachuu irraa du'an. Ijoolleen ishee lachuu immoo dubartoota tokkos niitii biyya ormaa lama fuudhan tokko Orfaa jedhamti tokko immoo Ruut jedhamti. Ammas ijoollee ishee irraa nama du'e abbaa ijoollee ishee warra fuudhama irraa lachuu irraa nama lachuu du'e. Na dhageessu. Amma lama ta'anii nu Ruut duukaa ka'an agabaattonni lachuu. Achumaan Ruut akkeetteeni yaa ijoollee kotteen sicheerumee da'ee mucaan sin qaqqabee sin hin fuudhu. Amma na biraa deebi'aa biyya keessan naqaan biyya kootti hin deebi'atteen. Akkuma jedhame isheen tokko nu dhungattee Orfaan isheen jedhamtu sun nu dhungattee sanattee biyya isheetti deebite. Ruut garuu haasaa mandaraa amma kana ulfaatu bira dabarte. Haasaa mandaraa amma kana ulfaatu. Mee waan isinitti hima.
haasaa kee baakeetii keessaa moonaan inni bakkee salphaadha. Namni haasaa mandaraa keessaa moo'e yookaas qeessaatii moo'e akeeka waaqayyoo arga. Ruutii Naa'omiin akkeetteen ani lafati jiraattu nan jiraadha iddootti nattu nan dhaqa. Kanaafuu ansi biraa na fu'etti kan si daaku ollaa mandaraati. Isa bukkee dabarta taanaan akeeka bal'aan sii qabaa jedhe waaqayyo. Meeyyaatii abdiin jira jedha. Jalqaba irratti akeeka waaqayyo arguu barbaadda yoo ta'e warra si fuuldura dhaabatanii sichin jiru abdiin qabdu siin jedhan sammuu kee keessas ta'u irra ejjedhu. Meeyyaatii ammayyuu nu fuuldura abdii jira jedha. Muki biyya keenyaa jedha. Abdii namaan kennudha. Siyaasi biyya keenyaa jedha. Nama yaaddeessa jedha. Garuu jedha harka keessa ol kaasaati. Bantii waaqaarraa jedha. Ergaan tokko naa dhufeera jedha. Ammayyuu waa'ee koof abdii jira jedha. Kanaafuyyuu ati haasaa mandaraa bira darbi. Amma haasaa mandaraa bira darbanii namoota mootii ta'anii isinitti himu. Daawwitiin Eliyaab hangafa isaa maal jedheen beektu? Gurbattiin horii tissuu dhuftee hoduu kee fiddee dhufteennaan yeroo dubbatu daawwita keedhe haasaa kee kana bira darbeen Gooliyaadiin ajjeesaa jedhe. Achuma teessee sabarreen gaddaa kufte san hin odeessin. Akeeka waaqayyoo bira ga'uu barbaadde yoo ta'e akkuma daawwite hangafa isaa Eliyaabiin dide sana. Macaafa Saamu'eel 1:17 dubbisaa. Dideetu akka jedhe daawwiti. Ani jedhe daawwiti. Waa sitti mu'edeen Gooliyaadiin ajjeeseen si qaanessaa jedhe. Eliyaabii intala mootii fuudhe miti intala mandaraa fuudhe. Daawwit garuu haasaa mandaraa bira darbee intala Saa'oliin gibira warra isaanii irraa kutee fuudhe. Har'aa jalqabee gudar bira si dabarsee Itoophiyaa bira si dabarsee samii waaqaatti si hidheera. Har'aa jalqabee hafuurri mandara bira si dabarsu taaluuf. Isa sadaffaa raajii baay'ee namni waa'ee isaa odeessu nama bira darbee nama biyya kana raasee eenyu beektu ilseen sinitti kutata raajotaatu jedha ilsee itti dhufan maadhaan hin beektu hanga Iliyaasin sitilaa fudhachuuf jedha atennaan isin asuma taa anamma hangafa raajotaan taa'e haasaa raajota xixinnoo bira darbe raajonni xixinnoon duri jirti har'a jirti. Raajonni xixinnoo yeroo hundumaa maal sinitti odeessu beektu lafarraa makiinaa bitattaa xiyyaara bitattaa mana qabattaa kuttee baataa hin ceetaa wanticha isin beekan raajota xixinnoo macaafarra jiru jarri kun. Raajii waaqayyo dibee garuu samii banamaa sitti argisiise erga kee ol kaafadhu har'aa kaasee ol banamee gabbanam hojiin kee. Amala leencaan sinitti hima. Leenci waraabessa garaagarummaa see waraabessi raga tokko irratti ol nyaattee ol ajjeefti leenci garuu yeroo moo ajjeesee nyaatu waraabessi iyyuu jalqabnaan dhiisee sokka. Amala isaati. Har'aa jalqabee waan biyya kana safara kana boosse bira si dabarseera. Waan safararra tarkaanfattaa hin jiraatta. Egaa waa'ee Ruutiin sinii xumura. Yesuus eessaa dhalate? Beektuu kan? Dubartii ishee biyya ormaatii dhufteetu heerumtee hiddisee naannee Ruut keessaa dhalate Yesuus. Leenci Yihuudaa kun. Maariyaami hidda Ruuti. Amma Ruutiin waaqayyo abbaan manarraa du'eera dubartii kanarraa garuu eenyutti heerumte? Mootitti heerumte. Yeroo tokko gaafa sammuun keenya bilisa ba'u ijoo intala mandara keessaa mootitti heeruma. Nama guddaa wajjin ol argiti. Malkiin hin murteessu nama si bukkee jiruuni malkiin nama daaluu hin dandeessu jedhaani. Ruutii Bo'aasitti heerumtee Bo'aas ergi ishee fuudhee Israa'eloota keessaa ittuma fufee Daawit hidda Ruut keessaa dhalate hidda Daawit keessaa eenyu dhalate. Yoo macaafa beekteef akka jedha macaafa. Nama maal ta'e egaa? Nama hoduu mandaraa bira darbe. Akkasiin jedhee waaqayyo waajjira keessattu biyya keessattu iddoo jirtu zim jedhii ani bira darbi sammuu keessatti hin qabini afaanuma ati seena sodaattu kan afaan biraan nan godhaadhe waaqayyo. Eessarraan dubbise kutaa kan Ruut 3:1 Ruut akkeette takka turte waa'ee keef abdii jiraatteen maal ennaan abbaa manaa yuuttee mootitti seeramsuun afaanuma sila dubbate deebi'ee dubbate. Inni lammaffaa sammuu hojii qabaachuu mee nama mukkee jiru isa kana qaacimsiin olitti himne sammuu hojii qabaachuu jedhaanii. Sammuu hojii maal gochuu? Ruut 2:2 maa jedha nugus. Gaafa tokko Ruut isheen biyya Mo'aab Naa'omiidhaan ka'een lafa maasii jiru dhaqee abbaa Faaraanaaf tole bira qarmii bu'adha jettee amaatee ishees dhaqi intala koo jetteen. Ruut kana irratti baatee gara maasii tokko dhaqxe. Warra midhaan haaman bira qarmii bu'attee akkuma ayyaana isheetti immoo maasiin sun hirmaataa Bo'aas isa qomoo Elimelek sana ta'ee argame. Sana ta'ee ilaalaga sirriitti. Akeeka waaqayyoo bira galuun barbaadda.
sammuu hojii qabaachuudha. Ruutii Akeeka biyya Israa'eliin Beeteliin gaafa dhuftu narra faan jenne. Amaatii koo innaan abbaa manaa koo awwaaleen dhufe waan ta'eef gadi beenna kee qarmii funaanuu jalqabaa hin taa'u qarmiin funaana namoota faara natti tolan biraa itti. Amma maalitti fiduutti dhabeettu Waaqayyo laa amma isheen dhufaa jirti. Amma Akeeka Waaqayyootti galaa jirti. Isa booddee Ruutii gara hojiitti deebite. Hojichi immoo hojii qarmii funaanuuti. Biyya kana keessa kan nu gubeen sinitti himu. Namoota hojii hin qabne akkamatti taa'aa oolan. Namni hojii hin qabne moo lafarra hin jiru. Maaliif hin jettu? Hojii mootummaa galuu mini hojiin. Namni hojii mootummaa kee taa'ee hojii hin qabne jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Biiroo isaa keessaa oduu odeessaa bula communicationidha. Hojii mootummaa hojjetaadha. Tokko man barataa oduun isa nafu feesbuukii kana xaafaa oduu. Amma hojii argachuun muka hojjechuu mini. Amma Ruutii Akeeka Waaqayyootti dhufuudhaaf sammuu hojii qabdi. Mee dhugaa Waaqayyooti lubbi bal'inaaf lallabaa kan turan raajoonni gurguddoon lallabaa kan turan arguun barbaaddu. Har'aa jalqabee hojjetaa cimaa akka taatuuf abiddaan harkaan miila kee chaarji godheera. Ruutii kan isheen Akeeka Waaqayyootti ittiin dhufte sammuu hojiiti. Mee barsiisa na dhaggeeffadhu. Mee naggaadhe na dhaggeeffadhu. Waajjira kee kana moo barbaadda? Oduu dhiisii hojii keetti harkabate. Isaan si haadhiibanii warra baaleessi barbaada. Ilaa mataa jallisuun wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru. Sammuu hojii. Mee na duukaa ka'ee jedha. Garee isaa deemte iyyaa gara hojii jedha. Harka ol fudhadhaa. Karaa kee karaa oduu irraa jalliseera. Ameen jedhi maaloo. Hamma gaafa sammuun keenya hojiitti dhufutti karoora Waaqayyootti hin dhumne. Akka jedhe mucaa tokko bar tokko wajjin baranna. Na dhageessu ijoo. Kutaa jaatti na biraa dhiisa. Jennaan raajiin ta'e Waaqayyo barumsa kana hin baratin naan jedhe. Ay maal ta'e naan hin jettanii gara Finfinnee kana dhufe. Achuma warri Finfinnee wayyaa shaaworii fidaniif sattiin nanna korfatan beektu. Nanna dhiqattanii isaan ofirraa xaradee wayyaa uffatu. Gurbicha laannaan uffatee gad dhufe funyaan. Achuma kun tajaajila maaliif galchaadhaan shaarfi footaa uffatee gad dhufeedhaan maaliidhaan uffatu naan jettan. Rakkoo barumsaa sammuun hojiin raagaa taaba. Yaa Waaqayyoon qaaneessitu miti saba koo. Hiyyeellaasiftu miti gooftaa mana namatti nu hambiftu miti harka ol fudhadhaa. Ilaa akkasiin jedhe Waaqayyo harrumaa kaatee xinnoo irraa jalqabdaa isaan sii kakadde sana keessan si fidadhe Waaqayyo. Amma tajaajiltoonni baay'een barumsa waan hin jaallanne waa isaan barsiisan sitti himu. Bara Phexros akka ta'e, bara Yohaannis akka ta'e maaltu ta'e egaa? Maaltu ta'e? Kan ammoo dubbachuun barbaadan. Inni dhumaa abjuu kee hojiitti hiike. Nahimiyaa boqonnaa 2 lakkoo tokko. Nahimiyaa boqonnaa 2 irratti maal argitu beektu ijoo? Nahimiyaatu abjuu guddaa qaba. Maal guddaan jedhe? Hunduma keenya qaba. Nama abjuu hin qabne as keessa hin jiru baga gammaddan. Garuu maal hin qabnu beektu? Hojiitti ni nuti duune. Nahimiyaan abjuu guddaa qaba. Biyya boojuu taayimaa jedha beektu? Wayyoo iddoo waa labbaa gootiidha. Nan diiga. Isa diigame kana deebiseen ijaaraadha. Biyya boojuu ta'a. Mooticha keedeen Nahimiyaadhaan. Nahimiyaadhaan yennaan waan sitti gaasi gaafadhaadhaan yennaan. Atoo biddeen nyaata malkiin kee maaliif uqqateedhaan. Yennaani mootichi isa booji'e. Iddoon awwaala abbootii kootii booji'ameedha. Diigamee jira. Kanaaf abjuun qabaa jedheen. Guyyaan mamsi fudhataa jedheen. Silaa nama abjuutiif karaa jira. Nahimiyaan akka innaan guyyaa meeqa si fudhatannaan innoo guyyaa gabaabaa na fudhata dhaqeen ijaaree deebi'aa jedhe. Waan sin dhibu abjuu annani hojiitti kun dandeenyu. Maaliif beektu? Waaqayyollee kadhadhu naan jedhe illee. Waaqayyollee nagadi naan jedhe illee. Maaf nagada baqanna beektu? Shunkurtii nagadde yoo ta'e fooliin shunkurtii namatti tira namatti fachiise. Miti? Ilaa maaliif abjuu keenya nu beektu ijoo? Mataa keenya nu jalaa cabakaa. Tajaajiltoonni baay'een abjuu isaanii maaf hin hiikanii yeroo jilbeenfattu daqiiqaa 20 yeroo jilbeenfattu miila kee mashashashaa godhe si luqqisa. Hin dhaga'amaa? Amma warra abjuu qabu baay'een namaa malee warra abjuu hiikan miti. Taasisu keenya dinaa qabi. Nyaata mootii irraa jedhe. Lafa qotuutti, muka muruutti, deebuu nama gaafata abjuu hiikuudhaaf jedhanii. Nahimiyaan mana mootii keessaa bahee raqe beektu ijoo? Na dhaggeeffadhaa. Muka muruu isattiin dallaa ijaaran muruu dhaqe biddeenicha dhiise. Waaqayyo biyya Gibxiitti gadi bu'ee jedha. Gadi buusheen jettu wadda keessee jettu sana miti. Gadi buusheen jettu in ilaalee jedha. Meeshaa tokko na dhaggeeffadhu. Waaqayyo iyyuu biyya Gibxiitti saba sana kan inni baaseef gadi bu'eeti. Kanaaf
abjuu kee hojiitti qorra keessa taa'e